Hi everybody, maqaan kiyya Galataa jedhama. Har'a qabadhee kan isiniif dhufe qabxiiwwan ijoo barataa cimaa ta'uuf gargaaran isiniif qooduufidha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe akka tolchitan akkasumas viidiyoo kana like tolchuun akka jalqabdan jechaa isin gaafanna. Qabxiiwwan barataa cimaa nama taasisan keessaa tokko barsiisaa dursanii dubbisuudha. Barattoonni ciccimoo hedduu isaanii barnoota baratan kamiyyuu barsiisaan toppikii yookiin boqonnaa san utuu inni hin jalqabani xumuru. Even haayilaayitii qofa ilaaluun gara mana barnootaa dhufu. Kun immoo kan inni isaan gargaaru barnoota haala salphaa ta'een yeroo barsiisaan ibsu akka hubataniifidha. Yeroo dubbisan wanta sammuu isaanii irratti gaaffii ta'e yeroo barsiisaan ibsu haala salphaan hubatu. Lammaffaan dariitti kan baratan irra deebi'anii dubbisuudha. Barattoonni ciccimoon adoo wanti isaan baratan isaanitti hin baay'atin dursanii wanta baratan dubbisuun akkasumas shaakaluun sammuu keessatti tursiisu. Sadaffaa daree keessatti xiyyeeffannaan barsiisaa hordofu. Daree keessatti yeroo barsiisaan barsiisu wantoota xiyyeeffannaa keenya hatan irraa fagaachuun barsiisaa dhaggeeffachuudha. Kanaaf immoo teessoo dura osoo teenyee baay'ee filatamaadha. Arfaffaa karoora keessan nama hundaatti himuu dhabu. Namoonni baay'een karoora keenya yoo namatti himnu haamilee keenya akkasumas ejjannoo keenya nu jalaa balleessu waan ta'eef namoota nu jajjabeessan jettanii yaaddanit utuu hin taane baay'ee filatamaadha. Shanaffaa yeroo qormaataa tasgabba'u. Yeroo qormaanni dhufetti sammuu keenya tasgabbeessuun baay'ee barbaachisaadha. Even yeroo toppikii utuu hin xumurin taate yaada ammaa maal yoo godhee dafee dubbisee yeroon xumura jechuun furmaata karaa salphaan barbaaduun sammuu keenya tasgabbeessuun baay'ee filatamaadha. Jahaffaa firii qormaataa amananii fudhachuu. Firiin qormaataa yeroo tokko ol ka'uus gad bu'uus danda'a. Kanaaf yeroo qabxiin keenya gad bu'u an hin danda'u wanti kun naaf hin malu jechuu utuu hin taane dogoggorri kiyya eessa jira jedhanii of gaafachuun barbaachisaadha. Yeroo qabxiin gaarii fidu immoo of jajjabeessuun kan duraatiif qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Milkaa'ina daqiiqaa akka hin gowwoomfanne isa dhufuuf qophaa'uudha. Torbaffaa hariiroo waaqa wajjin qabaachuudha. Kanaaf wanti yaadan hundi akka isiniif milkaa'u akkasuma akka inni karoora keessan irratti isin gargaaru kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafi viidiyoo kiyya har'aa irraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Anis wanta barataa gargaaran hunda isiniif kennuuf nan tattaafa. Wanti isin na deeggartan yoo jiraate akkaawuntii koo Dreamers jedhu subscribe tolchuun akkasumas viidiyoo kana like tolchuun na jajjabeessaan dhaamsa kiyya. Viidiyoo biraatiin hamma wal agarrutti nagaa tura.